Soomana jechuun ji'a jaalalaa. Soomana qabu. Nyaata bareedaa tokko si fidan maal goona? Barri. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashamaa harka fuuni akkam jirtu daawwattoota Qaroo Miidiyaa kanneen biyya keessaa fi alaa jirtan hundinuu soomana bara 1446 ittiin isin gahe jechaadha. Egaa arraan tana guyyaa addaa zaatii addaa irratti miidiyaan keessan miidiyaan Qaroo Miidiyaan sagantaa addaa qabatee isin dhufee jira. Sagantaan kun sagantaa bohaarsiisaa fi bashannansiisaa akkasumas sagantaa barumsa hedduu irraa hubatanidha. Sagantaa bifa afgaafii yookaan gaafii deebiitiin dhiyaatudha jechuudha. Egaa taatota asirratti wajjin argamne hunda isaanii guyyaa irraa guyyaa jalqabaate waan ta'eef maqaa isaanii guutuudhaa ka'uudhaan akkasumas iddoo jiruudhaan akkasitti ibsaadha. Waliin kan deemnu tahaa hanga dhuma viidiyoo tanatti waliin daawwachuu hin dagatinaa isiniin jecha akkasumas viidiyoo tana yeroo daawwattan laayik godhuu hin dagatinaa akkasumas sabskiraayib miidiyaa keenya godhuu hin dagatinaa isiniin jaa. Hayyee baga nagaa dhuftan. Ayyee gaafiin keenya kan tokkoffaadha. Maqaa keessan maqaa guutuu nam takka takkaan maqaa keessan wanni godhamu akkaataan itti fakkeenyaaf seerrii gaafii teenya gaafii namni gaafatamaa gaafiin gaafii waliigalaati ni barreessa. Abbaan barreessee waraqaa isaa ifuma barreessee ifuma dubbisa. Bifa maqaa bikka maqaadhaa barreessullee baatu rakkoon qabu iddoo gaafii itti as deemtu immoo ganaa ni dubbisaa jechuudha. Maqaa keessan atirraa kaanee ayyee. Godina ana mi'eessoo ganda kurfaaloonii. Kurfaa saawaa jedhama. Ganda kurfaa saawaa maqaan qeellee Salaawuddin Hussein Hassan jedhamu beekamaa jechuudha. Amilee gamaali. Ayyee gara dubbaa. Godina kiyya godina Harargee lixaa aanaa mi'eessoo araddaa kurfaa saawaa maqaan kiyya Abdurrahmaan Mahmud Abdullah. Gara dubbaa. Godina Harargee lixaa aanaa mi'eessoo araddaa kurfaa saawaa maqaan kiyya Usmaan Jamaal. Welcome to. Ayyee. Godina Harargee lixaa aanaa mi'eessoo araddaa kurfaa saawaa godina Qiroo. Ayyee. Maqaan kiyya Ahmed Muhammad. Amilee isa. Akkaan. Egaa daawwattoota keenya hundinuu hamilee akka du'e jechaadha. Egaa daawwattoonni keenya akkuma daawwachaa jirtan ijoollee isa akka taate walii hubannee jirra. Kurfaa saawaa maali kan jiru sagantaa viidiyoo biraatiin dhufna. Inshaallah gama gaafii lammaffaa irratti waliin dabarra. Gaafii lammaffaan soomana waggaa ja'a maal fakkaata? Barreessi. Ni barreessa. Talmayyuu barreessa dafa. Dafa saf qalama waliin dabarsa. Soomana jechuun soomana waggaa ja'a maal fakkaata? Beeksisi. Soomana jechuun hani rabbiif jecha soomanan hani waa hundarraa lagatanii amala duraan qabanii fi amala adda addaatii fi kan ibaadaa qabnellee ibaadaa rabbirra deebi'ee ramadaana yookiin soomana jechuun walumaa galattu kan araaramaa fi rizqii kana ittiin kadhatanii. Hamilee daawwattoota keenyaas. Ayyee. Soomana jechuun kaameraa nurraa agarsiise ji'a jaalalaa ji'a gammachuuti ji'a dilaawaan itti tawbatee gama rabbii isaa araarama gaafatee filii duraan jiru hunda keessaa gama rabbii isaa tawbaa deebuu ji'a baatii tawbaati. Akkas. Hamilee daawwataa keenya bulchuun hin dagatin ayyee. Soomana jechuun walumaa galattuu baatii raahaa baatii tawbaa jedhama. Ayyee hamilee daawwattoonni hin dagatin adiraa gara fuulduraa. Soomana jechuun akkuma amantaa islaamattuu waggaatti kan amantaa islaamaa kana guutuuf isa tokkicha soomananii waggaatti amata tokko keessatti yeroo lama hallee bu'uuf soomanni yeroo lama deebi'e amata tokkotti. Ayyee goonga. Egaa daawwattoota keenya akka irraa bashannanaa jirtan hedduudha abdii guddaa isinirraa qabna. Gaafii lammaffaan sii soomana qabu. Nyaata bareedaa tokko sii fidan maal goona? Barreessi dafi. Dafi soomana qabdaa. Soomana jiru irra
maali gaa jechuun akkama afaan magaalatti haniida jaasan si fidan. Kaafaa warra baadiyyaatti maali? Akkasuma. Haniida moo maali afaan warra baadiyyaatti? Nyaanni bareedaan qaba. Bareedaan bareedu. Basta waduh. Si soomana qabu. Nyaata bareedaa tokko yoo si fidan maal goota? Nyaata bareedaa san waliin furuu hin taaneef Dirqama nyaachuu qabdara. dirqama Aduun si dhiyuun qabu. addunyaa dhuun qabure. Dirqama nyaachuu qabda ammuma. Soomanaas furuu hin qabure. Akkam goota? Soomanaas waliin furuu hin qabneef Nyaata itti fuudheetiin bakkaan hin danda'amu hin danda'amu. eega hin danda'amnettu bakka nyaateetiin furachuu. Gara fuulduraa gara fuulduraa. Waladda. nyaata bareedaa nyaata soomana qabu yoonni kana dhufutee Yaa. waan soomana qabu jecha waan soomaniinis furuu hin taane jecha firaayin dhiisa. Chef, bravo. Very nice, very good. Akka ajaa'iba deebisa. Sirriidhaa miti koo? Sirri. Ayyee. Walumaa galattu waan guyyaa keessaa baadiyyaa dhufu dhiqadhee nyaachuu qaba jeetii. Guyyaa lammalee waan siin deebideef nyaachuu baratte. Haa ta'u. Nyaanni bareedaa yoo naaf ramadaana waan afaanii qabu sodaa rabbii biyyaatiif jecha nyaadhu dhiisitu naan jiraatu malee. Amile. Hamilee. Egaa gara gaafii afuraffaatti dabarree jira. Gaafiin afuraffaa maal jetti? Silaa gaafiin afuraffaan tun singilootaaf hin taatu. Nuti hundi singiloota. Maalummaa waan karaa beeknu yoo irra tarkaanfannee tun akka tasa rajja. Gara gaafii isa itti aanutti dabarraa. Akka tasaa jechuun amma illee qabu beektaa dhaabbates. Akka tasaa Awwalii beekni. naafi ati osoo wajjin teenyu jaartiin xiyyaa fi jaartiin ta'ee ol lolan akkam goota? Dafi barreessi. Dafi. Anteetiin yoo jaartiin teetiif jaartiin xiyyaa walloltu taate waan jaartiin xiyyaa na fardii taateef jaartii teetiif siinillee wallollee jaartii teetiif gaarii tun qabu Ayyee. Deebii bareeda. Hin dabarreeti. Jaartii xiyya tumuu filatte waan ta'eef hin taatu. Qoftee jirta. Ayyee. Ani saalachuu addaan dhorkeetiin waan irraa wal lolan maalee akkasuma. Namni egaa qofaan ni barbaada. Yaada nagaati yaada islaamaatiin baraafu. Akkanadha. Jechuun isiis waan hin dhabuu hin dandeenyeef lafaa ka'eetiin laafeetis wali utaala. jaartiin xiyyaa jaartii teetiif wallole jaartii ta'e jaartii xiyyaa irraa qabu jeetii siinillee. Waaw gaafiin raantanaa gaafii bashannanaati akka egaa waa hedduu raawwachaa jirtan abdii guddoon qaba. Gaafiin inni itti aanu shamarran fuudhuuf filattu keessaa qubee afaan Oromoo keessaa jalqaba maqaa isii qubee kan filatta. Isin galee jira gaafiin godhana deebi'u keessaa kan fuudhuudhaaf filattu qubee afaan Oromoo keessaa jalqaba maqaa isii qubee kan filatta. Dafi barreessi. Dafi. Qubee jalqabaa san qofa keessaa beeku maqaa guutuu barreessin jenneen. Qubee afaan Oromoo 29 keessaa qubee filattu qofa maqaa isii. Aya. Eegi. Kamera waliin nuti. Ebbaa yookiin bii jechuudhaan kan hin filadhu. Shaf. Biiftuu bika jirtutti gurbaasa dubbatee jira. Dhala maqaa gaa qubeen biiftuu malee ni jira jiru. Ni jira gara fuuldura. Warri baadhaa kun maqaan dhalaa qaba. Baadhaa kun ni jira. Biiftuu malee. Biiftuu malee jiru ambeekaan jedhamu kanaa. Ayyee. Qubee maal godhate? Amma duraaf waan Jechuun qubuma bichaa naa himu waan biraadis. qubeechaa Qubee kan filatta. Osoo siif ta'e fuudhaaf deemta. Qubee maqaa isiidhaa keessaa qubee jalqabaa ati filatte. Qubee kan. Mari. Dafi. qubee A. Qubee A. Aashitu bika jirte. Aisyah. Bika jirte. Hundinuu gaa gurbaan
Isini pun aja jira la kosa to kota ko barresu de gatina aye. Uummata kana darbite. Qubee. Kubiya kan bilat daf. Qubee faa. Kubiya fa tuma fa ida dike jirta na na bubasan. Jadi ko bare kamera sini mun desa dibo. Jechuudha lantama. Anje mana kana jiru to biya kana kaisa mun de ma kaisa dubisa. Dugaalaaniin barannu. Qubee haa. Kubiya shaf na halima. Wow, kubiya bareda bilatani. Akkuma kana ga. Dugaa sini yaa gulu jabo. Lakki. Kabajaan jenii dhugaa siriyaa guliti. Kabajaan jenii. Isilaa warri kubiya keessan filatan. Warri filatan tallaa warri toora miidiyaa kanaatiin daawwatu jirtanii hawlaan daawwatanis gama keessaatiin dhuftanii dubbisuun dagatina miiseenjii barreessaa jechuun muudhaaf deema. Akka isin jala dabarre. Gaafiin inni itti aanu jaalala jechuun siif maali? Barreessite. Jaalala jechuun siif maali? Jaalala jechuun naaf gammachuudhaa fi naaf bohaara jechuun jaalala jechuun akka walii walatti ilaala. Tanii za'a dabarsituu taate takka jechuudha. Jaalala jechuun za'a dabarsituu laata jaalattuu an wayitti ta'e guddee wayitti ta'e dabarsitu kan taate jechuudha. Jaalala jechuun Ufee jira. Hintaan. Bayi walumaa galatti. Warri nu jaalatanii ta'ee gurbaa yeroo isiniin dabarsuuf yeroo malee isin fuudhuun gara gara adara kuma qabaadha. Ayyee. Jaalala jechuun naaf qabeenya naaf oromitu. Hamilee. Shaf ayyee. Gurbaan san waan hin jechuu kan duraan fudhate. Sanaa wajjin jaalala jechuun naaf horiidha. Ayyee. jaalala jechuun naaf waan qalbiin kiyya jaalatte jechuudha. Haroo gabaabatti. Deebisaa sirriidha. Nama lama qofaatu argatee humna hin arganne jaalala jechuun sila gabaabatti jaalala jechuun obsa yoo jaamee ni danda'ama. Maaliif jaalalti akkuma gammachuus qabdu siiriyesis ni qabdi gaddas ni qabdi tan jaalattu dhabuu jira tan jaalattu argachuu jira. Kanaafuu jaalalti obsa jechuudha. Deebisaan inni sirriidha jechuudha. Gaafiin inni itti aanu miidhaa fi bu'aa jaalalaa kamtu irra guddaadha. Dafi barreessi. Xumuraa jira gara xumuraa deemaa jirra eegaa dafa harkaan. Miidhaa jaalalaatiin irra guddaadha. Hamilee. Shaf. Daawwattoonni keenya diraan hin dagatin hagaayyee. Siif. Bu'aa jaalalaati. Hamilee. Yeroo hunda hin gadduu jechuu jiranii. Naatu jira gara galchee akka inni gadduu isa godhaattee dhiyeesse. Jechuun walumaa galattu miidhaa jaalalaati irra guddoo. Ayyee. Jechuun miidhaa jaalalaatiin irra guddaadha. Shaf godhaa qaba. Egaa daawwattoota keenyaa kabajamoo kanneen gara miidiyaa keenyarraa nu daawwachaa jirtanii fi akkasumas offline nu daawwachaa jirtan hundi keessanuu sagantaan keenya gama dhumaa deemaa jira. Sagantaa qaroo miidiyaa yeroo hundaa keessatti qabuuf ammallee itti deebinee subscribe godhaa jechuu isin hin dagatinaa isiniin jenna. Egaa gaafii isa dhumaati. Akka tasaa ta'e gaafiin kun gaafii daqiiqaa takka keessatti namuu dafee deebisuu qabu. Gaafii jechuun akka duraanitti irra turamuu qabu miti. Saf jennee takkitti dana deebisuu qabu. Akka tasaa ta'e gaafiin inni dhumaa maali? Sagalee asirratti. Gaafiin inni dhumaa TV kan xumuraa akka tasaa ta'e intalti dhalaa takka yoo inni sitti iyyite maal goota? Dafi. Yoo inni finatti iyyite dhiiseetti biraa deemaa qaba. Waan inni isin jaalanne waan nagaa otoo hin jaalatin ati iyyite lakkiseetti biraa deema. Yaada barmaataa deemisa. Coach. Dafi jalas Usman. An sossobeeti waan isin iyyiteef gaafadhee Yaada barmaataa right. Dabree jira farsantaa. Walumaa galatti gosa rifaatu wajjin afaan isee ukkaamsee qabuun qabaadha. Waan isin iyyiteef jecha waan isin iyyiteef waan hin beekneef kalma yeen gurra qiyyeeffadhee jiraa fi guu Wow. Gaafii bareedaadha.
warroota gaarii dalaydee jirti. Waaw kurfaa saawaa kan ijoollee tan isiniif oomishe haa galatamu jennaan mee galatoonfadhaa boo? Haa galatoomuu. Akkana egaa miidhaa ajaa'ibatti fuuldura sagantaalee garaagaraa guyyaa lama guyyaa sadiitti torbeetti qabannee isiniif dhufna hanga sagantaa biraa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Nagaa hambulee nagaa amnuuf oola waan nu dhageeffattaniif bashaashaa fokkofla.